Kutaa lammaffaa hin sodaatin ati kophaa kee miti. Waa'ee waan hundumaa kadhadhu, waan tokkollee hin sodaatin. Yoos dhukkubatti akka fayyifamtanitti cubbuu keessan walitti maddaa, waliif kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu ni danda'a. Egaa ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin. Ani Waaqayyo keetii hin na'in. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaarasi. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Ani Waaqayyo gooftaa kee isa harka kee mirgaa qabee hin sodaatin. Ani sin gargaara hoo siin jedhudha. Isaayyaasii boqonnaa 41 lakkoofsa 10 akkasuma 13. Dubbisa kana keessatti sabni isaa naannoo isaanii ilaalanii akka hin sodaanne yookaan hin rifanne itti dubbata. Sababni isaas inni Waaqayyo isaaniiti. Yeroo tokko tokko haala keenya ilaalletu sodaanna. Sun yeroo hundumaa dogoggora. Ammuma ija keenyaa fi afaan keenyan rakkoo keenya irratti xiyyeeffannu sodaan keenya dabalaa adeema. Sanaa manna ija keenyaa fi afaan keenyan Waaqayyo irratti xiyyeeffachuu nuuf wayya. Jireenya kana keessatti wanta nuti dura dhaabbachuu dadhabne kamuu inni sirreessuu danda'a waan ta'eef. Waaqayyo nu jabeessuuf rakkoowwan irratti nu cimsuuf harka moo'icha isaa isa mirgaan qabee nu gargaaruuf waadaa nuuf seeneera. Akka nuti hin sodaannes immoo nu abbooma. Garuu yaaddadhu. Miirri sodaa tasumaa akka nutti hin dhaga'amne nu abboomuu isaa miti. Miira sana akka nuti hin sodaannedha kan nu abboomu. Gooftaan dhuunfaadhaan anaa fi siin akkana nuun jedha. Hin sodaatin, an sin gargaara. Garuu amma wantoota hunda toora qabsiiftutti amantiidhaan deddeebi'uuf amma abboomamtutti gargaarsa Waaqayyoo hin dhamdhamtu. Lallabuuf dibata Waaqayyoo yoom akkan argadhe beektaa? Yeroon gara waltajjiitti ol ba'ee dubbachuu eegale dura miti. Garuu yeroon ol ba'edha. Jetti barreessituun kun. Har'a Waaqayyo akkana nuun jedha. Sodaan jireenya kee akka hoogganu heeyyamuu dhaabi. Akka ati hojjettu waan ani sitti himu hojjechuu eegali. Sababni isaa wanti ani sitti himu bu'aa keefi. Eebbawwan kee gama biroon jiran nan beeka. Daabiloosis immoo ni beeka. Inni kanaaf sodaadhaan gara kee dhufee si morma. Ani immoo akka ati hin sodaanneen sitti himaan jiraa jedha Waaqayyo. Hin sodaatin, ati kan kooti. Amma garuu yaa Yaaqoob, yaa Israa'el, Waaqayyo inni si uume, inni si tolches, ani si fureera, hin sodaatini. Ati kan kooti jedhee si maqaa keetiin si waameera. Yommuu ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjinan jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetu bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu. Ramni ibiddaas si hin qabatu jedha Isaayyaasii boqonnaa 43 lakkoofsa 1-2. Bakka kanatti gooftaan yeroo qorumsaa akaakuu adda addaa keessa darbinu akka hin sodaanne nutti hima. Sana jechuun jireenya keenya keessatti moo'icha gonfanna jechuudha. Garuu yeroo keessa darbinu qofaadha. Yoo keessa darbaa jiraanne kana caalaa baqachuu hin qabnu. Yeroo bishaan keessa ceenu akka inni nu fudhatee hin sokkine, ibidda keessa yeroo darbinu akka nu hin gubne akka nu wajjin ta'u gooftaan waadaa nuuf galeera. Seenaa ijoollee Ibrootaa 3 kan Sidiraaq, Misraaq fi Abdinaagoo jedhamanii ni yaaddattu? Ibidda boba'utti darbatamanii otoo hin gubatin ba'an qofa otoo hin taane uffanni isaanii illee foolii hin godhanne jedha Macaafni Qulqulluun. Raajii Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 1-30. Sodaawwan gurguddoon kanneen akka qorumsa keessa seenuu fi ibiddatti darbatamuu ni jiru. Akkasumas sodaawwan xixiqqoon kanneen akka rifeensi koo kana caalaa hin bareedu jedhanii sodaachuu ni jiru. Sodaawwan gurguddoon kanneen akka kaanserii yookaan dhukkuba onnee yookaan du'a firootaa yookaan immoo sodaawwan xixiqqoo kanneen akka haalatti bokkaan nutti roobuu fi
bakka konkolaataa keenya dhaabbannu dhaabuu sodaachuu dandeenya. Garuu ammi isaa ammamuu yoo ta'ee fi sababni isaas maaliyyuu yoo ta'e sodaan waluma qixadha. Haaluma tokkoon furamuu qaba. Akkuma ilaalle karaa kadhannaa sagalee Waaqayyoon dura dhaabbatamuu qaba. Yeroo kadhannu immoo amanuu qabna. Sodaan diina keenyadha. Kanaaf akkanatti ilaaluu qabna. Amantii qoricha sodaa. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaa fi harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis ni kennaafi. Garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu. Namni himamu akka dhahaa galaanaa isa qilleensaan asii fi achi oofamee daddarbamuuti. Namni akkasii gooftaa biraa waan nan argadha jedhee hin eeggatin. Amantiin qoricha sodaa isa tokkichadha. Ati yoo kananii yoo summii dhugne dafnee qoricha isa busheessu liqimsuu qabna yookaan summiin sun miidhaa guddaa nutti fiduu yookiin nu ajjeesuu danda'a. Summii sodaa isa balaafamaas ilaalchisee kanuma fakkaata. Wanti isa busheessu jiraachuu qaba. Wanti sodaa busheessu inni tokkichi immoo amantiidha. Sodaan dhufee yeroo balbala keenya yeroo rukutu amantiidhaan deebisuu qabna. Sababni isaa wanti isa caalaa sodaa balleessu hin jiru waan ta'eef. Kadhannaan immoo konkolaataa amantii geejjibsiisu isa hunda caaludha. Amantaan gara rakkoo sanaatti geeffamee gadi dhiifamuu qaba. Amantii malee kadhachuun ni danda'ama. Yeroo baay'ee kana goona. Garuu amantii dhugaa qabaatanii kadhachuu dhiisuun hin danda'amu. Yaaqoob yeroo waa dhabnu kadhannaa salphaa fi amantii of keessaa qabuun Waaqayyoon kadhachuu akka qabnu nutti hima. Jechoonni kun lamaan baay'ee barbaachisaadha. Karaan nuti sana goonu kadhannaa salphaa kadhachuu fi amantii qabaachuudhaani. Waan Waaqayyoon kadhannu akka jaalalaa fi karoora waaqummaa isaatti isa irraa akka fudhannu amanna. Kanaaf furtuun sodaa ittiin ittisan salphaadha. Kadhannaa amantiin guute kan itti fufisa qabu. Yeroo hundumaa kadhadha. Kadhataa fi himata keessan hunduma keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatti kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa. Obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Efesoon 6:18. Akkasuma Efesoon 6:17 keessatti ergamaan Phaawulos mi'a lolaa Waaqayyoo fi akkamitti akka itti fayyadamnu akkasumas sagalee Waaqayyoo akkamitti akka lola hafuuraa keessatti fayyadamnu dubbata. Tokkoon isaanii erga tarreessee booda lakkoofsa 18 irratti Phaawulos ergaa isaa yeroo hundumaa kadhadhaa jedhee guduunfa. Ammam deddeebinee kadhannu yeroo hundumaa. Akkamitti kadhannu? Hafuuraan kadhannaa akaakuuwwan adda addaa kadhanna. Boqonnaa itti aanu keessatti akaakuuwwan kadhannaa adda addaa qo'anna. Garuu amma yeroo hundumaa kadhachuu isa jedhu haa ilaallu. Sana jechuun maal jechuudha? Sana jechuun mana dhugaatiitti dhugaatii bituu fi seennee akka kadhannu Waaqayyo laphee keenya irra kaa'ee achumatti suppermaarkettii keessa jilbiifannee kadhannan jechuudha? Lakki. Yeroo baay'ee siree koo irra jilbiifadheen kadhadha. Yeroo tokko immoo lafatti gadi gombifameen fuula isaa duratti Waaqayyoon kadhadha jetti barreessituun kun. Akkaataa qaama keenyaa kadhannaadhaan waliin dhahuu hin qabnu. Suppermaarkettii keessattis callisaan kadhachuu ni dandeenya. Yeroo jireenya adda addaatti haala adda addaan kadhachuu dandeenya. Harmeen ijoollee xixiqqoo 3 yookaan 4 qabdu fakkeenyaaf akkaataa kadhannaa ishee dubartii maanguddoo ijoolleen ishee hunduu of danda'anii biraa ba'an irraa haala adda ta'een taasifachuu qabdi. Waa'ee kadhannaa dhaadhessitoota amantaa yoo taane akka namoonni isaan kaan
kadhatanitti kadhachuu qabna jennee yaaduudhaan ceephoo ofitti fidna. Kadhannaa ilaalchisee wanti barbaachisaan akkaataa qaama keenyaa yookaan bakka yookaan yeroo miti. Garuu amantiidhaan kadhachuu baruudha yeroo hunda. Otoo addaan hin kutin kadhachuu yeroo fedhiin yookaan dheebuun isaa si keessaa ka'u hunda kadhadhu. Otoo addaan hin kutin kadhadhaa. Kadhata keessanitti fufaa malee hin dhiisinaa. Isa duraa Tasalonqee 5:17. Kitaabni qulqulluun hiikni The King James Version jedhamu kutaa kana akkana jechuun ibsa. Osoo addaan hin kutin kadhadhaa jedha. Jechoota kana dubbisee ajaa'ibsiifachuudhaan yaa gooftaa bakkan itti osoon addaan hin kutin kadhadhu akkamittan ga'aa jedheen gaafadhan ture. Anaaf gaaleen otoo addaan hin kutin jedhu kun dhaabuu dhiisuu takkaa addaan kutuu dhiisuu jechuu ture. Sun akkamitti akka danda'amu arguu hin dandeenye. Anaa fi ati argansuudhaan jiraanna. Qaamonni keenya sana barbaadu. Haaluma wal fakkaatuun qaamonni keenya hafuuraa immoo kadhannaadhaan sooramuu fi jabaachuu qabu. Rakkoon jiru garuu akkaataa yaada amantaa irraa kan ka'e sagantaa kadhannaa dhaabbataa qabaachuudhaan yoo baanne dogoggoradha ilaalcha jedhu qabaanna. Kadhannaa ilaalchisee sa'aatii baay'ee hidhannee yookiin sa'aatii baay'eetti hidhamnee jirra. Akkamitti akka kadhannu na barsiisuuf gooftaan fakkeenya kana naaf kenne. Akkuma guyyaa guutuu argannu garuu argansuu keenya hin lakkoofne akkasuma guyyaa guutuu kadhachuu qabna. Kadhannaa keenyas lakkaa'uu hin qabnu. Sekendiitti akkan arganu akka na yaaddachiisuuf takkaa sa'aatii fudhadhee deemee hin beeku. Hojiidhaa yeroon deebi'u guyyaa har'aa yeroo meeqa akkan argane galmeeffadhee qabadhee galee hin beeku. Yeroo barbaade walitti fufinsaan otoon itti hin yaadinan argana. Kadhannaawwan keenya kadhachuu kan qabnu akkanattidha. Guyyaatti yeroo meeqa akkan kadhadhu hin beeku. Guyyaa guutuun kadhadha. Ganama yeroon hirribaa ka'uun kadhachuu eegala. Galgala amma rafuttan kadhadha. Yeroo haddaa qabatanii kadhachuuttis nan gammada. Akkuman guyyaa guutuu kadhadhu jechuudha. Kana hunda jechuun waan biraa homaa hin hojjedhu jechuudha miti. Wantoota biroo yeroon itti hojjedhu qaba. Garuu kadhannaawwan akaakuu adda addaa yeroo ilaallu yeroo hundaa haala kamuu keessatti bakka kamittuu kadhachuu akka dandeenyu argina. Waaqayyos kadhannaawwan hafuuraa fi humna qabeeyyii sana ni dhagaha. Waa'ee jireenya kadhannaa keenyaa miirri gadheen akka nutti dhagahamu daabiloos maaliif akka barbaadu beektu? Sababni isaa sirriitti kadhachaa akka hin jirre yoo nutti dhagahame yoos dirqama taanan kadhanna. Garuu akkanaan yeroo kadhannu amantii itti hin daballu. Kanaaf waan gaarii nuuf hojjetu tokko illee hin qabaatu jechuudha. Qajeelfamootawwan kadhannaa. Gaaf tokko Phexrosii fi Yohaannis yeroo kadhataa waaree booddee innis sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol ni adeemu turanii. Hojii ergamootaa keessa boqonnaa 3:1. Namoonni baay'een waa'ee jireenya kadhannaa isaaniif miira yakkamtummaa hamaatu itti dhaga'ama. Sun barbaachisaa miti. Sababni isaa namni kamuu jireenya kadhannaa dhuunfaa isaa waan qabuuf akka nama biraa ta'uun hin barbaachisu. Eeyyee qajeelfamoonni kadhannaa hordofamuu qaban jiru. Fakkeenyaaf kadhannaaf yeroo fi bakka addaa mijeeffachuu amaleeffachuun gaariidha. Kakuu haaraa keessatti illee kitaaba hojii ergamootaa keessatti akkuma arginu bartoonni warri jalqabaa guyyaatti sa'aatii murtaa'e ramadanii kadhannaaf bakka murtaa'e deemu turani. Sun naa'umsa dhuunfaa gaariidha. Dogoggoras hin qabu. Sun garuu jalqaba kadhannaa malee xumura ta'uu hin qabu. Qabxiin isaa sagantaa kadhannaa dhaabbataa qabaachuu fi isatti qabamnee haga inni amala nuuf ta'utti raawwachuu qabna. Hirribaa ka'uu fi nyaata booda yeroo hundaa nan hojjedha. Ilkaan qulqulleessuun qaama jireenya kootii idileeti. Deemsa keenya gooftaa wajjin yeroo eegallu waanuma kana fakkaatutu ta'a. Jalqaba of leenjisuu qabna. Sababni isaa wantoota sana irratti hin leenjifamne. Yeroo murtaa'e booda garuu qaama jireenya keenyaa kan nuti otuma itti hin yaadin hojjennu ta'u. Ganama yeroo hundumaa hirribaa kaanee akkana jechuu qabna. Akkam jirta gooftaa? Sin jaaladha. Ciree keenya nyaachuuf yeroo gadi teenyu akkana jechuu dandeenya. Abbaa ati anaaf baay'ee gaariidha. Akkana jechaa gara hojii deemuu dandeenya. Galanni siif haa ta'u. Waaqayyo wantoota gaggaarii guyyaa har'aa naaf
naaf hojjechuuf jirtu hundaaf galatoomi jechuu dandeenya. Guyyaa fi halkan ittuma fufnee gooftaa wajjin dudubbachuu isa jajachuu fi waaqeffachuu nu wajjin jiraachuu isaaf isa galateeffachuu fi rakkoo keenyaaf gargaarsa isaa gaafachuu dandeenya. Isa booda galgala yeroo rafuuf jennu eebba guyyichaaf kadhannaa galataa taasifannee halkan sana immoo hirriba gaarii akka nuuf kennu kadhachuu dandeenya. Yeroo sodaachuu eegallu anaa fi ati yoo kadhanne battalumatti sodaan sun humna waaqayyoon akka mo'amu argina. Rakkoon jiru yeroo baay'ee kan nu dhiphisu sodaa isa gurguddaa miti. Akka wangoolii xixiqqoo iddoo dhaaba wayinii balleessan sana. Halkanii fi guyyaa kan nu dhiphisanii fi jireenya keenya kan nu saaman akkasumaan gammachuu keenya kan hatan sodaawwan xixiqqoodha. Mallattoo sodaa akkuma ofirratti argineen hammamuu haa xiqqaatu dura dhaabbachuu fi akkana jennee kadhachuu kan qabnu kanaafidha. Gooftaa ani sodaa keessa hin jiraadhu. Kanaa mannaa karaa koo sitti kennadheen wanta na miidhuu fi jireenya irraa hafaa akkan ani jiraadhu ati naaf qopheessite akkan hin jiraanne nan dhorku kana akka na moosistu sin kadha jechuu dandeenya. Garaa keenya irraa kadhannaa kana yoo kadhanne gooftaan kadhannaa fi kennata keenya kabajee bilisummaan nu jiraachisuu fi ga'ee isaa ba'ata. Dhaggeeffattoota keenya. Inni kun kutaa lammaffaadha. Kutaa sadaffaasaa yeroo biraatti deebina.